fuunee akkam jirtu kun Oromoo News YouTube channelidha. YouTube kana irratti odeeffannoowwan qabatamaa ta'anii yeroo isiniif dhiyeessina. Kanaaf YouTube kana subscribe, like, share godhaa hiriyoota keessaniif qooda isiniin jenna. Galatoomaa ulfaadha. Omaan gara oduuwwan jalqabaatti yeroo dabarru namichi isin viidiyoo kan irratti argaa jirtan kun bilbila isaa ashaaraa fuula isaatiin cufee ture. Garuu yeroo booda rifeensi mataa isaa waan irraa dhumeef yookiin waan malaa ta'eef ashaaraan fuula isaa fudhachuu dide. Kanaaf bilbila isaa akkamitti akka fayyadamu gaafa dhabu yookiin gaafa rakkatu furmaata tokko dhufeera. Innis dubartii kan biraa bira deemee rifeensa isaanii mataa isaarra godhatee kanumaan feesiin bilbila isaa banee otoo hin ta'e garuu maal gootu? Yaada keessan koomentii irra nuuf kaa'aa. Dargaggoonni Tigraay waraana Sudaaniif gurguramaa jiru. Itoophiyaan hin kuftu warra kufan kaaste malee kan jedhan Dr. Abiy Ahmad. Walgahii idilee 30ffaa mana marii bakka bu'oota uummataa irratti Ministeerri Muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmad gaaffilee fi yaaddoo miseensota irraa dhiyaateef deebii fi ibsa bal'aa kennaniiru. Dr. Abiy Ahmad ibsa isaaniitiin humnoonni naannoo Tigraay keessa socho'an waraana haaraa kakaasuuf guyyaa guyyaatti sochii tuttuqaa adda addaa raawwachaa akka jiran himaniiru. Keessattuu dargaggoonni Tigraay hedduun humnaan ukkaanfamanii waraana Sudaan keessatti akka gurguraman jiranii fi waraan isaan hin laallanne keessatti aarsaa lubbuu dhabaa akka jiran addeessaniiru. Kunis madaa keessoo fi rakkoo uummatichaa caalatti kan hammeessu jedhanii kaaniiru. Jireenyi hojjetaa mootummaa baay'ee ulfaataadha. Gaaffileewwan jajjamoo mana maree bakka bu'ootaa Dr. Abiy Ahmadiif dhiyaatan. Walgahii mana maree bakka bu'oota uummataa taa'amaa jiru irratti gaaffileewwan ijoo dhimma dinagdee nageenyaa hawaasummaa ilaalchisuun muummee ministeera Dr. Abiy Ahmadiif dhiyaachaa jiru. Dhiibbaa qaala'insa jireenyaa hojjettoota mootummaa irra gahaa jiru xiyyeeffannoo guddaa kan argate yoo ta'u, dhimmoota faayinaansii, piroojeektii harkifachuu fi dhimmoota daangaa galaanaa irratti ho'inaan mari'atameera. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmad yeroo jalqabaatiif abaa'ootiif kabaja guddaatu mala jechuun dinqisiifannaa qaban paarlaamaa irratti dubbataniiru. Gahee abaa'oonni uummata dammaqsuu keessatti Oromoo tokko gochuu keessatti bahan waan haalamu miti jechuudhaan dhugaa bahanii jiru. Harka fuunee akkam jirtu kun Oromoo News YouTube channelidha. YouTube kana irratti odeeffannoowwan qabatamaa ta'anii yeroo isiniif dhiyeessina. Kanaaf YouTube kana subscribe, like, share godhaa hiriyoota keessaniif qooda isiniin jenna. Galatoomaa ulfaadha.